Moo'ichaaf nu beelessaa. Abdiin koo dhuguma milkaa'aa. Tabbasa yoo baate gubbaa achii baate yoo gadi ilaaltuu fi asii yoo ol ilaaltu garaagarummaa isaa bari. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii daawwattoonni keenya hunduu bakkuma jirtanii nageenya rabbii rahmanni isaa isinitti haa jiraatu isiniin jecha nutis nagaa jirra alhamdulillahi rabbil aalamiin. Har'as qophii keenya qophii baratame qophii gaaddisa jaalallee maatii jalatti gorsa keenya qabannee dhufnee jirra. Isin immoo qophiilee keenya hundisaa hanga xumuraa daawwachuudhaan yaadolee keessan nu barreessuudhaan nu qaqqabuu hin dagatinaa. Like, share, subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa tuqaa viidiyoo nu hojjennu kamiyyuu akka tamtama isin bira ga'uuf isin fayyada jechuudha. Qophicha keenya har'aa immoo maal akka ta'e qophichi keenya har'aa maal fakkaata? Akkuma tanaan dura gorsoota adda addaa isinii dhiyeessaa turre har'allee qophii bareeda tokko qabannee isinii dhiyaanne. Innillee maal inni faayidaalee abdii kutachuu dhabuu nuuf qaban jechuudha. Miira abdii kutachuu qabna namoonni hedduun haga nuun bahuttu miira abdii kutannaa qabna waan ta'eef isarraa faayidaalee isaa ni haasofna jechuudha. Qabxii ijoo keessaa fuuneeti kan isin barsiifnu kan beeknu dura experience keenyarraa kaanee muuxannoo keenyarraa kaanee kan isin beeksifnu ta'a jechuudha. Milkaa'inni tokko tasuma lafaa ka'ee akkanumaan kan dhufuu miti. Waa hedduu keessa tarreeti, dhibee keessa tarree, rakkoolee hedduu keessa tarree, wantoota nu gufachiisan hedduu keessa tarreeti milkaa'ina tokko arguu dandeenya. Wama cal'ifnee lafaa kaanee waan bakka akkanaa ga'a yookaan bakka san waan san hojjedha waan jenneef qofa waan tokko itti milkaa'uu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf wantoota ijoo ta'an kanneen akka rakkina gurguddoo, kufnee ka'uu waan akkasii kanneen keessa tarreeti milkaa'ina hawwineef san bakka ganama hin geenne jenne san gahuu dandeenya jechuudha. Namoonni bebbeekamoon hedduun warroonni xayyaara uuman, warroonni har'a hawaa irra deeman, warroonni konkolaataa nama hin qabneen deeman kunniin hundi isaaniitu wantoota kanneen keessa taraniiti sababa abdii kutannaa hin qabneef jecha, sababa abdii hin kutanneef jecha bakka gaggaarii nu har'a itti hawwinu kanneen kan gahan jechuudha. Kanaaf isaan keessa maalinni qabxiilee xixiqqoo qabxiilee baay'ee ijoo ta'an qofa faayidaa namni tokko abdii yoo hin kutanne faayidaa inni isaaf qabu keessaa kan laallu ta'a jechuudha. Gara qabxii tokkoffaatti. Sodaa balleessaa jechuudha qabxiin keenya inni tokkoffaa. Sodaa balleessaa yoo jennu hojii hojjennu san galmaan geenya jennee kaayyoodhaan ofitti amannee ka'uu jechuudha. Itti aansee immoo wantootuma kamii barnootaanis ta'ee noormaalii ilmi namaa dalagaa irratti hundaa'aa biizinasaanis ta'ee karaa faarmariitiin wannuma kamiinuu waan tokko yoo hojjettu hin hojjedhaa hin xumuraa galmaan gahaa jettee onnattee ka'uu jechuudha. Namni tokko hojii hojjetu keessatti guddina yoo argate guddina argate san keessatti yoo of duuba deebi'ee ilaalu ni gammada. Yookaan namni tokko baratee yoo eebbifame erga eebbifame booda gaafa eebbifamu san wantoota keessa darbe san yaadataati ni gammada jechuudha. Maaliif sodaa qaba gaafa dura gaafa eegalu namni hundinuu waan kana sila bakkaan ga'uu danda'a kan jedhu sodaa qaba jechuudha. Mana haarawaa bitachuutu jira, maatii gaarii horachuutu jira, rileeshnshiippiin keenya bareeda yoo ta'e gaafa dhuma firii isaa arginu san maal ta'a? Akka gaarii gammanna jechuudha. Gammannee osoo sodaadhee har'aas hin ga'u, odoo abdii kutee har'aas hin ga'u, sodaa keenya san of keessa balleessuun keenya suni sodaa keenya san argitee abdii yoo kan hin kutanne ta'e, abdiin kan kee yoo cimaa ta'e, onnee gaarii yoo kan waan tokko itti deemtu ta'e, miira abdii kutannaa san keessaa yoo baate sodaa kamiyyuu of keessa balleessuu carraa sii bana jechuudha. Inni qabxiin lammaffaa maali? Carraa waa uumuu nuu bana. Carraa waa uumuu yoo jennu fakkeenyaaf qonnaan bulaan tokko midhaan wayii yoo ka facaafatu ta'e midhaan facaafatu sani sanyii filatamaa filata. Sanyii isaaf ta'u sanyii argitee kumtaala 50 kumtaala 200 irraa argadha jedheeti karoorfatee midhaan san filata. Yoo ta'uu fi dide barana yoo ta'uu fi dide barana ta'uu fi dide bara dhufullee ittuma yaala bara hundaa yoo ta'uu fi dide maal ta'e na jalaa dide midhaan kun maaltu rakkate jedhee waan adda addaa yaala. Xaa'oo itti maku jira, wantoota ofii uumuu wayiitu jira. Achi keessa deddeebisee qota waan adda addaatu jira miti. Achi keessa maal godhare argannoo wayii argata jechuudha. Qo'annoo wayii argata, waan isa fayyadu wayii argata. Namni kun maal ta'e abdiin kutanne irra deddeebi'ee waan yaalee waan san argachuu danda'e jechuudha. Kanaaf
rakkoo furuudhaaf mala yeroo barbaannu carraa waa uumuu kennatu nuuf banamaa jechuudha. Maalinni inni sadaffaan wanta namni kuuwwan hojjechuu sodaatan fakkeenyaaf hiriyoonni keenya waan tokko yaaluu wanta sodaatan tokko nuti nama abdii hin kutanne yoo ta'an miira abdii kutannaa nu keessa yoo kan hin jirre ta'e waan ollaan keenya obboleewwan keenya hiriyoonni keenya tiraay gochuuf sodaatan san yookaan immoo yaaluudhaaf sodaatan san akka yaalu nu taasisa jechuudha. Maal akkamitti goota nu godha ofitti amantamummaa keenya argitee nu gabbisa akka nu ofitti amannu akka nu onnee guutuu waan hojjennu tokko sirriitti hojjennu nu godha moo'ichaaf nu beelessa argitee mo'achuu qaba ani waan kana hojjedhee mo'achuu qaba namni kun waan hin hojjetiniif anarra waan kana hojjedhee waan kana argisiisuu qaba mul'isuu qaba jenneeti ofitti amantamummaa keenya nu bal'isaa jechuudha. Akka argitee namoonni wantoota namoonni biraa hin yaaluu hin dandeenye san akka yaallu balbala nu saaqa nu bana itti nu kakaasa jechuudha. Okay, pointiin keenya arfaffaa maalinni miira keenya to'achuuf nu gargaaraa jechuudha faayidaan isaa. Miira keenya to'achuu yoo jennu maybe namaan waliin dhuftaa guyyaa keessaa waan si mudatu waan beektu tokko qabdu ati sagantaa mataa keetii baafattee deemtaa garuu immoo rabbiin waan si fidu quban qabdu. Kanaaf normaalii karaarra deemtee ta'uu danda'a, taaksii keessa ta'uu danda'a, iddoo dalagaas ta'uu danda'a, iddoo makamittuu nama yoo waliin dhuftu maaltu si mudata miira dallansuu keessa seentaa. Namni tokko waa hin hojjeta erga hojjete booda hojii hojjettu keessa yeroo maraa ni kufta. Argitee namni hundi takkatti man hojii eegalee kan milkaa'u hin jiru. Yeroo kufte maal taata? Miira wayiitu sitti dhagama. Miira amma ati jette kanatu maal ta'a? Sitti dhagama hin aarta bakka akkamitti kufee jetta. Yoo ofitti amantamummaa qabaattee lakki abdiin kutu irra deebi'ee yaala yoo ka jettu taate maal taata? Waan san argitee akka irra deebitee waan saniif of kakaaftu argitee miira kan kee to'attee of keessa gadi qabdee miira aarii san of keessa gadi qabdeeti miira moo'ichaaf kaataa jechuudha. Qabxiin shanaffaa maalinni waan kamiifuu qophaa'aa taata yeroo kamuu kufaatiif qophaa'aa taata erga kuftee immoo irraa barachuuf qophaa'aa taata moo'ichaaf qophaa'aa taata erga moo'attee immoo ka itti aanutti taruuf qophaa'aa taata. Kanaaf abdii kutachuu yoo qabaanne yoo abdii kutachuu hin baanne yoo waan tokko hin geenne jenneetiin ofitti amantamummaa yoo kaane waan kamiifuu qophaa'aadha. Kufaatiifis qophaa'a moo'ichaafis qophaa'a waan qunnamu kamuufu dhibdee garagaraa namni si jibbullee hin jira beektaa lakki waan kana hojjetin jedhanii ka duubatti harkisantu jira. Isallee irra aanuudhaaf maal si godha? Si kakaasaa jechuudha. Turuun ni mala maybe ilma namaatii takkaan milkooftuu ni turtaa garuu immoo ture jettee tasumayyuu abdiin kutatee. Inni dhumaa maali? Qabxiin inni torbaffaa yookaan dhumaa waan haarawaa barachuuf gammachuu qabaachuuf hojii kabajuufi nu fayyada jechuudha. Wanta tokko abdii kutannaa yoo ka of keessaa baafnu ta'e yoo waan hunda ni argitee ni hojjenna jennee ofitti amantamummaa yoo kan kaanu ta'e waan haarawaa baran jireenya keessarraa wanta haarawaa ka baratu bara inni guddaan jireenya kan keetirraa experience guddaa ka fudhattu jireenya kan keetirraa kuftee yoo kaatu akkamitti kuftee kaati ofirraa gammadaa ofiin boontaa an nama akkanaati kana boodas karoora baafadhee yoo jedhu ofitti amanamummaadhaan yoo jedhu ebalu kana jedhe ebalu kana naan fide komentiin kun na qaqqabe jedhu yoo jedhe waan yaade karoora baafadhisan abjuu kan kuusan isaa galmaan ni gaha abdiin koo dhugama milkaa'aa jettee guyyaa milkooftee uf agartu haga bakka barbaaddu san barattee gaafa giraajuweeshin gootee moor hojii keetii bobbaatee ummata kee tajaajiluu eegaltu san moor guyyaa eebbaa keetii ufii keetii ufiin boontaa faamiliin keessiin boonaa biyyi keessiin boontii nama kabajaa namni isi kabajaa jechuudha. Kana jechuun abdii kutachuu dhabuudha. Waan kamiinuu biizinasa hojjette mana keessatti hojjette ala keessatti hojjette inni barbaachisaan abdii qabaachuu fi ofitti amanamummaan of taatee hojjechuudha. Hojii kabajuu ni fayyada. Hojii argitee ni kabaja. Hojii kamuyyuu leestiroo yoo kaxaraddu ta'e kophee hojjetu yoo kophee kadhinxu ta'e abdii waan qabduuf boru bakka gaa jettee waan argitee pilaanii kan keessan waan ta'eef waan namni ebalu waan naan jedha jechuun irraan kaa'attu abdii hin kutadhu. Hojjedhee hojii kamiyyuu hojjedhee hin tuffadhu hojii xiqqaa ta'e guddaa ta'e waa maraa hojjedhee hin tuffadhu bakka gaarii gaa hojjettee waan ofitti amantuufi argitee hojii kamiyyuu akka kabajju si gargaara jechuudha. Ati waan feete dalagii namni waa dalagu humna ofiitiin yookiin immoo moorsanii ol osoo qabu fedheetumaan keessi isaa ajajee mee gadis bu'ee namoota anaa gadi akkamii hojjetanii akkamii as gahanii kanaaf jecha namaarraa bilisa ta'a ofitti amantamummaan hojjedhaa
ufii keessaniif uf dinqisiisa haamillee ufii kennaa nin hojjedhaa iddoo kamuu nin gahaa eenyuyyuu ol ufiin jedhaa uf jaaladhaa jechuudha waan hojjetan kamittuu yoo uf jaalattanii ufii keessanii ufiin boontan wanti milkoofnis takkas hin jiru. Abjuu keenya bakkaan gahuudhaaf argitee abjuu keenya dhugoomsuudhaaf nutti ulfaatuu danda'a. Rakkooleen adda addaa nu qunnamuu danda'anii. Rakkoo faamilii haa ta'u rakkoo argitee jireenya keenya keessatti nu qunnamu hedduutu jira rakkoolee sanniin haa ta'u yoo kufnee immoo ka'uu hin dandeenyu jennee argitee miira keenya tuquu danda'u ta'a. Dhawaata hojii kanatti seenuun dhawaata pilaanii keenya san bakkaan geenna jennee itti seenuun immoo argitee nutti cimuu danda'a. Hojimmaan sunuyyuu mataa isaatu nutti cimuu danda'a. Sitti seenuu danda'a. Gufuulee adda addaatu si qunnamuu danda'a. Jireenya waan ta'eef ofitti amantamummaan kan kee hir'achuu danda'a. Miira hin taane keessa seenuu dandeetta. Dhawaata pilaanii kan keessan hojjettuun deemee maal taata? Miira abdii kutannaa keessa seentaa. Waan kana bakka hojjechuu hin danda'u. Naan taane ani bakka homa takka guruu gahuu hin danda'u. Akkanumaan xaara homa takka bakka gahan jiru miira akkasiisan keessa seenta jechuudha. Kun miira abdii kutannaati. Garuu immoo sababa abjuu keenya maaliif akka lafaa kaan eessa akka deemnu akkamitti maal yoo hojjenne waan kana milkaa'uu akka dandeenyu ofitti amantamummaa yoo qabaannu fakkeenya namoota hedduu fakkeenya godhannu jira fakkeenya sanniin godhannee yoo hin hojjenna bakka gaarii geenna boru milkaa'ina keenya san dhugoomsina ni mo'anna miira mo'ichaa yoo of keessatti ka qabaannu ta'e wantoota amma nu keessatti gaafii ta'an kanniin hunda isaa mo'annee irra aannee boru bakka silaa hawwine san bakka silaa pilaan goonee hin geenne jennee ganama lafaa kaaneef san gahuu dandeenya jechuudha. Kanaaf namni kamuyyuu nama erga ta'e jireenya isaa keessatti sababoota hedduu fatanaa qormaatawwan hedduu arguu danda'a. Gufuuwwan hedduu karaa isaa irra jiraachuu danda'a. Gufuu tokko asitti yoo argite irraa goriitii karaa kaan irraan deemu. Tabba tokko yoo argite karaa tabba san ittiin karaa laafaa ta'een baatuun tolfadhu. Tabba san yoo baate gubbaa achii baate yoo gadi ilaaltuu fi asii yoo ol ilaaltu garaagarummaa isaa bari. Waan lafaaf kaateef san kaayyoo ganama kaateef san beeki. Erga isa beekte booda immoo abdiin kutannaan kan keessi keessaa badeeti abdii godhatta. Waan tokko ni hojjedha jettee yoo kaate, ni hojjedha jettee ofitti amantamummaa yoo qabaatte, bakka gaha jettee miira gaarii, miira gammachuutiin yoo kan rabbi kan kee kadhattee gargaarsa rabbiitiin bakka kana irraa hin hafu hin gaya hojjedhee jabaadhee jajjabaadhee gargaarsa rabbiitiin bakka kana gaha yoo jette gahuu ni dandeetta. Wanti tokko wanti duubatti si deebisu hin jiru rabbii tokkocha yoo ta'e malee. Kanaaf ati akka namaatitti jireenya kan kee keessaa barachaa yoo kufte ka kufte san irraa barachaa dogongora yoo uumte dogongora keessan irraa barachaa abdii osoo hin kutatin waan hojjettuuf san bakkaan gahii bakka deemtuuf san irraa of duuban deebi'inii abdii kan kee immoo miira abdii kutannaa keessaa bahii waan hojjettuuf of qopheessi. Obboleessi kiyyas obboleettiin tiyyas abbaan kiyyas harmeen tiyyas namoonni hedduun nama daawwattanii nama agartanii ofitti amantamummaa kan kee fooyyessuuf wanti ati jalqaba gootu pilaanii kan kee baafatte taanaan wanti of duuba si deebisu tokkoyyuu hin jiru. Kan hundaa gochuuf pilaanii kan kee gaaf dura waggaa 5-6 irraa baafatte san of duuba deebi'i yaadadhu hin goota waan ta'eef. Hin godhuu amata gana dabrii jira umriin koo gana ta'ee jira jireenyi koo sadarkaa kanarra jira amma booda yoo yaadeen godhu hin jedhin wanti hin godhamne hin jiru wanti harka namaa jiru kamiyyuu hin godhamu waan ta'eef kanaaf qophiin keenya har'a qabannee dhufne isa kana fakkaata barnoota irraa fudhattan jennee abdii qabna waan barbaaddan wanti haaraa sagantaan barbaaddan yoo jiraate barreessuun dagatina akkasumas gorsoonni keenyas ta'e sagantaaleen nu isinii dhiyeessinu kamuyyuu yoo isiniif mijate isin gammachiise irraa barattanii bu'aa isinii buusaa jiraateef sheer gochuun hiriyoota keessan biraan gahaa chaanaala keenya immoo laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya kan irraaf immoo mallattoo bilbilaa tuquudhaan viidiyoon keenya kamuu isin bira haa gahu. Waan nu dhageeffattaniif illee galatoomaa isin jennaa isin jaalannaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.